Godina Wallagga Baanaa Diggaatti bu'uuraalee misoomaa garaagaraa birrii miliyoona 57 waliin ijaaramaa turan xumuramanii eebbifamaniiru. Godina Wallagga Baanaa Diggaatti piroojeektiiwwan rakkoo hawaas dinagdee uummataa hiikuu danda'an 33 ijaarsi isaanii xumuramee eebbaaf ga'aniiru. Aanaa Diggaatti piroojeektiiwwan 33 birrii miliyoona 57 fi 500,000 oliitiin ijaaramanii xumuramuun tajaajila hawaasaaf qophaa'uu isaanii bulchaan aanichaa obbo Mangistuu Magarsaa himanii gama tokkoon rakkoo nageenyaa qolachaa gama biraatiin immoo hojiilee misoomaa garaagaraa hojjechaa turreerraa jedhaniiru. Hoggansa aanaa keenyaa harka tokkoon hojii nageenyaa cichee hojjechuudhaan gama biraatiin ammoo hojii misoomaa hojjechaa turanii fi ammas hojjechuutti argaman akka aanaa keenyaatti piroojeektota buleeyyii dabalatee gamoo waajjira bulchiinsaa burqaa ijoo mana barumsaa bu'uura boruu haandi paampii mana fincaanii piroojeektota gosoota adda addaa waliigalatti piroojeektota lakkoofsaan 33 ta'an baajeta mootummaa fi baajeta dhaabbilee deeggartootaan waliigala qarshii miliyoona 57.5 hojjetamee xumuramuun guyyaa irraa eebbifamuun tajaajila hawaasa keenyaa banaa ta'ee jira. Kanaaf uummanni aanaa keenyaa hundi baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Bu'uuraalee misoomaa eebbifaman kunniin rakkoo hawaas dinagdee garaagaraa kan furan ta'uu kan himan jiraattonni aanichaa tokko tokko piroojeektiiwwan kanneen kunuunsanii yeroo dheeraaf akka tajaajila kennaniif ni kunuunsinaa jedhaniiru. Egaa piroojeektiin irra ijaaramanii eebbifamanii rakkoo hawaas dinagdee uummata aanaa Diggaa hiikuudhaaf iddoo olaanaa warra kennameefidha. Isaan kun akkuma amma argaa jirtanii tajaajila iddoo tokko kennuudhaaf gamoo abbaa darbii 3 ijaarame kuni tajaajila uummata bal'aadhaaf kennuu akka danda'uu fi istaandardii isaa karaa eeganii haalaan itti qophaa'etu jira. Ijaarameera. Uummanni kunuunsatee eeggachuutu irra jiraata. Kaanis immoo piroojeektii kana qaama kana keessatti tajaajila kana kennu tajaajila sataa qulqullina uummanni barbaaduu fi yeroo barbaadu kana kennuutu irraa eegama jechuudha. Wantoonni guyyaa irraa hojjetamanii eebbifamanii piroojeektii gosa tokko qofaa miti. Karaa tokkoon gama barnootaatiin manneen barnootaa bu'uura boruu eebbifamanii tura kan jiranii. Karaa aanaattis yoo fudhannee ilaalle gamoo guddaa kana fakkaatu dudduuba keenya jiru kanatu eebbifamee jira waan ta'eef hojii guddaa hooggansis ta'e hojjetaan aanaa keenyaatti dhama'aa ture guyyaa itti eebba isaa argine waan ta'eef waaqayyoon ittiin nagahuu isaatiif isa ta'u aanaa keenya jiraattota aanaa keenya hundumaatiin bagattiin sin ga'een jedha. Aanaanis gammachuu guddaan natti dhagahamee jira. Hawaasarraatii wanti eegamu kan hawaasaati waan ta'eef hawaasni kan kooti jedhee gama hundumaatiin iyyuu kunuunsa isaatiinis itti fayyadama isaatiinis bira dhaabbachuu qaba kan jedhu sanan qaba jechuudha. Yeroo darban keessatti iddoo adda addaatti kallattiidhaan tajaajila argachuudhaaf uummanni iddoo adda addaatti deddeemaa ture. Amma garuu tajaajila iddoo galeessaa ture akka nuyi ifaa turetti iddoo tokkotti tajaajila kennuudhaaf baay'ee murteessaaf barbaachisaa kan yeroon gaafatu waan ta'eef baay'ee nutti toleera baay'ee gammanneerra jechuudha. Kunuunsa isaatii ijuun kan wal qabatu akkuma kaleessaa eegaa ture hojjechaa ture keessatti hirmaachaa ture har'as eeguuf kunuunsuudhaaf baay'ee Bara kana sadarkaa godina Wallagga Bahaattis piroojeektiiwwan haaraa fi buleeyyii 327 birrii biliyoona 1 fi miliyoona 500 oliitiin hojjetamaa jiraachuu kan himan bulchaan godinichaa obbo Waggaarii Nagaraa piroojeektiiwwan kanneen keessaa piroojeektiiwwan 132 birrii miliyoona 300 fi miliyoona 62 oliitiin hojjetamanii xumuramuun eebbaaf ga'anii jiru jedhaniiru. Piroojeektiiwwan kanneenis hawaasni kunuunsa barbaachisu akka taasisuufis dhaamaniiru. Akka godina Wallagga Bahaattis fudhannee yeroo laallu Piroojeektiin lakkoofsaan baay'ee guddaa ta'an keessumaa piroojeektiin 327 birrii biliyoona 1.4 oliin haala qabatamaa godina keenyaan godina keessatti hojjetamaa ture. Kana keessaa piroojeektonni hangammaatti marsaa duraas lakkoofsa guddaadhaan eebbisaa turreerra ammas marsaa lammaffaa keessatti walitti fufiinsaan eebbisaa jira. Kanarra isin biratti eebbifamu kana dabalatee piroojeektii eebbaaf ga'aniif eebbisaa jirru akka godina keenyaatti
lakkoofsaan 132 kan ga'u birriidhaanis fudhannee yoo ilaallu birrii miliyoona 362 kan amma isin arra eebbistan kana dabalatee eebbifamuu danda'eera. Kanaafuu irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Abbaan qabeenyaa piroojeektii kana kanaan booda eebba kana booda kan tajaajilamaa kanaati malee kan eenyuyyuu miti. Kanaafuu hawaasni keenya marti baadiyyaa aanaa Diggaa keessa jiraatu magaalaa Diggaa keessa jiraatu piroojeektota eebbaan gara keessanitti dabarfame kana itti tajaajilamaa kunuunfachaa akka ija qaroo keessanitti ilaallachaa kan piroojeektii kanatti aggaamu hawaasa keenyatti akka aggaametti fudhattanii isinis kunuunsuu tikfachuu eeguu keessatti gahee keessan akka baatan isinii dhaamuu barbaada. Bajeta mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qusatamee ittiin ijaarame kana qoonqoo uummata kanarraa fuudhame kana tajaajila uummatichi barbaaduuf oolchuutu isinirraa eegama. Simmintoo bitanii, dhagaa bitanii, feerroo bitanii, walirra kaa'anii mana bareedaa kanaa kaa'uun salphaadha. Qarshii duwwaatu itti ba'a. Sammuu namaa ijaaranii misoomaaf oolchuun garuu ulfaata. Kanaaf bulchoota si'achi dhufanuuf qormaanni inni guddaan uummanni illee kan gargaaruu ni qabu. Sammuu namaa as keessatti ijaaruun hojmanee guddaa waan ta'eef uummannis gargaartanii bulchaa deeggartanii caasaa as jiru deeggartanii uummanni hanna malee kiraa sassaabdummaa adda addaa malee ifannaa malee akka inni tajaajilamu isinis waan isinirraa eegamu guuttattanii akka dhuftanu adaraa isiniin jechuun barbaada jechuudha.